السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن أردفتوني أورو سبورتي في أكاسما إلمان أورومون دخيسانو أكم جرتن نجيا فيادا نجيني خيا بكا جرتن سنادك أبو سنين جتا أنراليغا أكوما برامي أبليكيشنا bareeda tokko isiniif dhufee jira. Appilikeeshinicha hedduutu akkan jaaladhe waan ta'eef akkasuma appilikeeshinicha kana akka jaalattan abdiin qaba. Appilikeeshinichi maal hojjeta jennaan hunoo appilikeeshinii viidiyoo akkamitti YouTube irraa qaxata YouTube irratti osoo ilaalu jiru asirratti gannuu fida. Bifa tanaan appilikeeshinichi gannuu fidaa warreen jettanii fi akkasuma viidiyoo silkii teessan keessa jiru kan telefoona keessan keessaa qabdan bifa tanaan akkamiin ilaaluu dandeessanii akkasuma viidiyoo odoo ilaaluu jirtanii bifa tanaan xiqqeeffatanii iskiriina dhaansitaniitis moobaayilii keessan iskiriina dhaamullee ni hojjeta appilikeeshinichi kuni. Egaa akkamitti akkas goonaa warra jettan hunoo appilikeeshinichi isa kana appilikeeshinicha itti dabruu keenyaan dura gaa warreen haarawaa taatan yuutuubii chaanaaliin kun chaanaalii haarawaa akkasuma waan hedduu isin barsiisuudhaaf qophaa'ee waan hunda guuttatee kan dhufedha. Akkasuma wanni inni isin irraa barbaadu maal jennaan yuutuubii keessan keessa yeroo takka bifa tanaan galtanii bifa tanaan galtan booda mallattoo sarchii tanarratti yeroo takka tuqxanii maal gootu ooroo ispoortii jettanii irra barreessitanii jechuudha. Kanatti jechuudha. Ooroo ispoortii daftee irra barreessitee Ono bifatana sida oro sport isa kana oro sport irratti sarchi goota oro sport nuno isa kana yeroo takka irratti cuqaastaa sanbooda bifatana sida ono viidiyoo ta'an asirratti gadhiisee jira viidiyoota hedduu asirratti gadhiisee jira viidiyoota kanneen ilaaltanii akka irraa fayyadamtan viidiyoo bashammoo kana asirra jira viidiyoo babbareedaadha waan babbareedaa irraa baratanii akka seentanii irraa barataniin isin afeera yuutuubii keessan keessa fagaltan booda ono subscribe isiitu tana yeroo takka ni xuytanii akkuma barame viidiyoon gadhiisu babbareedaan yeroo an hojjedhee isiniif gadhiisa akka isin hin dabarre barumsa babbareedaan isinii qabdee dhufaa jira akka isin hin dabarre mallattoo bilbilaa tana yeroo takka gisee akkatti cuqaastan san booda akkuma miiseejota ta'anitti viidiyoo giseen isinii gadhiisa isinii dhufa jechuudha. Kanaafuu gaa bifa tanaan subscribe godhuu hin dagatinaadha akkasuma viidiyoon an gadhiisellee like godhuu hin dagatinaadha. Like godhuun keessan maal jennaan akkasuma viidiyoo kana namoonni hin argine hedduun akka arganii fi akkasuma na jajjabeessuu keessanii fi galatoomaadha. Appilikeeshinicha dabarru appilikeeshinichi hunoo isa kana awesome tap app viidiyoo jaa awesome kana eessa argattanii Play Store keessa jira. Play Store keessan keessa deemtanii gaa sarchi bakka mala sarchii sanarratti awesome jettanii irratti barreessitanii jechuudha. Awesome oguu barreessitan bifa tanaan barreessitanii isii fida qaama durarra dhufan irratti dhoota hunoo appilikeeshinichi isa kana appilikeeshinichi illeen saayiziin isaalleen hedduu xiqqaadha. Uno nama miliyoona takka oltu daawwaloo gore appilikeeshinichi hedduu bareedaadha. Saayiziin isaatis hedduu xiqqaadha. Daawwaloo gootanii jechuudha. Fakkeenyaaf mi'aan asirraa haqee isin agarsiisu deebi'ee aanan install godhee aanan install irraa haqee akkatti deebi'ee buusee isin agarsiisaa jechuudha. Play Store irra deemtanii gaa irra turtanii bifa tanaan isiniif fida install kajoo gistata irratti gootanii okay. Install again isiniif godhee fixuu eedanii no application size isaa megabyte 18 dhiifama hedduu xiqqaadha jechuun megabyte 18 again download isinii godhee fixuu eedanii
egaa ganii daawwaloog godheef ta'uu fayyadanii booda ifama neetworkiinis hedduu dadhabaadha daawwaloodiin lafee hin deemu. Egaa daawwaloog godhee install bifa tanaan isinii godhe booddee feetan appilikeeshinicha amma bu'ee jira. Isa kana gubantan maal isin gaafatennaan attention neededidha. Action neededidha. Action needediin tun akka mobaayila keessan setting keessa permission hayyama kan isiniif si gaafata. Okay irra gootanii warroon hayyama isin gaafatu jira. Hayyama isaa active godhuu qabdanii jechuun mobaayilonni androidiin tun gosa gosaa waan jiruuf mobaayila birarratti jala kanaan active ajoo isiniif fiduu danda'a. Active gootanii jechuudha. Amma isa kana barbaade open godhuu isa active godhee jechuudha. Ammaan tana keessaa baatanii okay godhanii azaan yeroo takka guuratu itan appilikeeshinichi bifa kanaan isiniif fida. Fakkeenyaaf viidiyoo YouTube keessa arganna. Fakkeenyaaf qaxxitaa YouTube keessan keessa galtaniitu viidiyoo laalu wanni godhuu dandeessan qaxxitaa viidiyoo akkamitti fakkeenyaaf mee isin agarsiisu viidiyoo kana irratti dhahee bifa saniin akkamitti akka laaluu dandeessan jechuudha. Bifa tanaan oguu irratti dhooftan bifa tanaan isinii fida. Hogguu fide booda maal gootan sheer kajoo kana irratti yeroo takka hogguu xuyite akkasii fida as jala gadoo deemtee jechuudha. Appii san barbaadda appilikeeshinicha amma bufnu sheer fagoote booda mala isarratti yeroo takka gise xuyite maal godha appilikeeshinicha ofii isaatiifuu viidiyoo kana fudhatee banuu eegalaa jechuudha. Okay godhee amma YouTube keessaa bahee jira. Appilikeeshinicha hojii isaa eegalee jira jechuudha. Viidiyoon dabaru jira. Bifa tanaan ilaaltanii bakka feetan keessan ammas bakka feetan oguu keessan ni taa'a. Waan feetan osoo fayyadamtanii jechuudha ni taa'a jechuudha. Waan feetan fayyadamaa innis taa'uu danda'a. Fakkeenyaaf amma ituma keessaanis appilikeeshina kana keessaan YouTube irra muuziqaa jiru akka jirutti dhaggeeffatuu dandeessan akkamitti appilikeeshina eessente mallattoo sarchii kanarratti yeroo takka cipaate. Yeroo takka ifi cipaate fakkeenyaaf ni Oromoo muuziq jee irratti haa barreessu. Oromoo music search erga gootan booda daree isinii fida muuziqaa Oromoodha. Kani YouTube gubbara jiru jechuudha. Akkasuma YouTube qofa osoo hin taane websaayitii biraarrallee kan jiru akkasiin isinii fida jechuudha. Fakkeenyaaf mee amma itti haabanu muuziqaa jaamboo Itoophiyaa yeroo kan itti haabanu okay gootee keessaa baata bas dalage. Wanta akka dubbiin qabu waan feete fayyadamuu dandeessaa jechuudha. Booda waan feete appii feete deemtee seentee fayyadamuu ni dandeessaa jechuudha. Appilikeeshinicha kun hedduu takka bareedaadha. Fakkeenyaaf isa otomaatiin dhaggeeffattu feesbuukaan keessatti deemtee yuus godhuu dandeessaa dhaggeeffataa jechuudha. Hedduu namatti tola laalatis yoo feete. Egaa bifa kanaan agarsiisa. Fakkeenyaaf amma viidiyoo faayila keenya keessaa qabnu akkamitti ilaaluu dandeenya hoo faayila keessan keessa ni galtanii faayila keessan keessa erga galtan booda dhiifama viidiyoo kajoo gubbuma irratti isinii fida viidiyoo keessan jala bifa tanaan deemtan booda viidiyoo isin as gubbaa qabdan jechuudha feetan itti banuu dandeessanii qaxxitaa isin agarsiisaa jechuudha. Waan takka wanni inni isin wanni godhu jiru viidiyoo asirraa qabdan akkuma bifa saniin isin agarsiisa. Fakkeenyaaf isin agarsiisu akkamitti akka inni agarsiisu fakkeenyaaf viidiyoo tokko itti isin yaabanu viidiyoon fakkeenyaaf viidiyoo kan itti isin yaabanu appilikeeshina viidiyoon bantan as gubbatti kamiin banuu feeta jeesiifidha. Viidiyoo nan barreeffamoo kamiin feetaa siifidha. Ati maal goota aappii keenyaan banannaa jennaan. Kan internet irrallee kan YouTube irrallee ni gartaa haa qafoo keessallee garsiisuu danda'a jechuudha. Aappiin kun hedduu takka appilikeeshina bareedaadha.
ammas maal godhuu danda'a appiin kun iskiriina of gootanii ilaaluu dandeessanii jechuudha. Iskiriina of gootanii fakkeenyaaf duuba deebinee settingii isaa jalaa deemnu ono screen of playback yoo kana yeroo takka right irratti gootanii hasaan screen keessan yeroo dhaamellee ni dalagaa jechuudha. Appilikeeshinichi kunidha. Anama screena waraabaa waan hin jiruuf waan dhaamsa screen wanni na yala dhaama tanaafi bifatana isin garsa appilikeeshinichi kun gaayiduu bareedaadha. Viidiyoo kana laaltanii like share gochuu hin dagatinaadha. Appilikeeshinoota babbareedaa amman eegale malee ganaa waan takka isin hin garsiifne amman eegale appilikeeshinoota adda addaa kan gosa security adda addaa waan ta'e isiniif qabadhee dhiyaatiin jira. Guyyaarraayis gadhiisuutti jira. Namuu share godhaadha. Adaraa warreen viidiyoo kana argan share godhaati. Uummata Oromoo hedduun warri hin beekne jiraatu hundaa kan beekus ni beeka kan beekne ni fayyada jeetiin dalagu jira. Kanaafuu waliif like godhaati. Share godhaadha. Yaada qabdan immoo komantii jalatti nuuf barreessaa isiniin jenna. Waan hanga ammaan tanaan hojii turtaniif galatoomaadha. Kan isin hojii ture ifaamini Oro Ispoortii irraahi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.